السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم ولتن دعوة تلفزيوني حامل تنكبجمو ودو يرو كناف كنده فنسنف ديسنا ودو ولينا يوسف وركيساتي ما توتا ودو قويا كناتين جل قمنا نانو غمبيلا مغالا غمبيلا تمزجيرني على يجارمي بفموسا من مري ولانا نموتا اسلام واتوبيا منستر حجيف عمرة سعودي عربية ولين ولي غلطي ملتيسو محاضران سمنا رمضان في إبا براتو تا قدان مجلس حرارين قوبا استاديومي إمام أحمد التيغ موسى ماني مري ريموت اسلام مغالا جمع ياي درغغو تا هندي سوسا Hooggansi mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa du'aatota gurguddoo waliin ta'uun Haaji Jamaal Abdallaa zayyaruun isaanii. Manni marii dhimmoota islaamummaa kutaa magaalaa Afurii yaa'ii walii galaa idilee isaa lammaffaa geggeessu. Ministeerri muummee FDRI Dr. Abiy Ahimad Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisaa kan turan pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad geggeessuu isaanii. Guyyootanitti aananitti uwwisni duumessaa fooyya'aan akka jiraatu ibsamuusa. Kirkira lafaa Itoophiyaa keessatti tibbana mudateen namoota lama irratti miidhaa ulfaataan qaqqabuusa. Balaa abiddaa Los Aanjelesitti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 24 ga'uusaa fi ibiddicha ammallee kan hin to'atamne ta'uusaa matoota oduu guyyaa kanaati. Gama oduu bal'inaan qindeeffannetti darba. naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaatti masjidni Al-Aqsaa ijaarame eebbifamuun isaa dhagahame. Jilli pirezidaantii Majlisa Federaalaa Dr. Sheekh Haji Ibraahimiin durfamu naannichatti argamuudhaan masjidicha eebbisiiseera. Masjidichi qindeessummaa itti gaafatamaa dargaggoo dubartootaa fi gurmaa'insa mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Ustaaz Shu'eeb Shamsuutiin kan ijaarame yoo ta'u, sirna eebbaa masjida kana irratti pirezidaantii Majlisa Federaalaa Dr. Sheekh Haji Ibraahim Tufaa, pirezidaantii Majlisa naannoo Oromiyaa Sheekh Gaalii Muktaar, pirezidaantii Majlisa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Amaan Eebbaa, pirezidaantii Majlisa magaalaa Shaggar Dr. Muhammad Salih Jamaal, gorsaa dhimma seeraa pirezidaantii Majlisa Federaalaa fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Ustaaz Kaamil Shamsuu dabalatee ulamaa'onni mushaayikoonnii fi uummanni magaalattii fi naannawaa sanaas argamaniiru. Sirna eebba masjida Al-Aqsaa kanarratti keessummootaa fi hawaasa naannichaa qofa osoo hin taane hooggantoonni mootummaa naannichaa sirriitti argamaniiru. Masjidni kunis bakka salaata dhiirotaa, bakka salaata dubartootaa, kutaa madarasaa 4, bakka waduu, mana fincaanii, maayikiroofoonii sadarkaa isaa eeggate kan of keessaa qabu ta'uunis hubatameera. Manni maree olaanaan dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ministeera Hajjii fi Umraa Saudi Arabiyaa waliin walii galtee biyyoota lamaanii mallatteesse. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi ministeerri Hajjii fi Umraa Saudi Arabiyaa Hajjii akka lakkoofsa bara Hijiraa 1446 bara 2017 ilaalchisuun sanada walii galtee gamlamee mallatteessaniiru. Walii galtee kana kan mallatteessan itti aanaa pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi itti waamamaa damee Hajjii fi Umraa Sheekh Abdul Aziz Sheekh Abdul Waalii fi Saudi Arabiyaatti ministeera Hajjii fi Umraa Dr. Tawfiq Rabi'aa akka ta'e odeeffannoo marsariitii arganne ni mul'isa. Jilli itti aanaa pirezidaantii mana marichaa fi itti waamamaa Hajjii fi Umraa Sheekh Abdul Aziz Sheekh Abdul Waaliin durfamu sirna jalqabsiisaa agarsiisaa fi Hajjii fi Umraa bara 1446-2017 Saudiin qopheessite irratti hirmaachaa jira. Jilli mana marichaa muuxannoowwan agarsiisaa kanarratti dhiyaatan irraa barachuu cinaatti dhaabbilee tajaajilaa kanneen biroo waliin walii galtee dabalataan mallatteessa jedhamee eegama. Muhaadaraan simannaa Ramadaanaa fi eebbaa barattootaa guddaan majlisa Harariin qophaa'e istaadiyooma Imaam Ahmadiitti sirna ho'aan geggeeffame. Manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Hararii ji'a Ramadaanaa sababeeffachuun magaalaa Harar istaadiyooma Imaam Ahmadiitti barattoota mana barnootaa ilmii barsiisan majlisoota 18 naannichatti argaman iddoo tokkotti walitti fiduun bifa tokkummaa fi jaalala hordoftoota amantichaa gidduutti uumuu fi nageenya naannichaa calaqqisiisuun sirna eebbaa fi muhaadaraa guddaa geggeesseera. Sagantaa eebba barattoota barnoota
barnoota amantaa Islaamaa kana sababeeffachuun yaada kan kennan pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamaa naannoo Hararii Sheek Abdus Samad Jibriil kaayyoon sagantaa kana jaalalaa fi tokkummaa manneen barnootaa ilmii barsiisan akka naannichaatti jiran jidduutti uumuu bira darbee hawaasni musliimaa nageenya isaa fi naannicha tokkummaan akka eeggatu taasisuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Itti dabaluunis naannoon Hararii naannoo hawaasni jaalalaa fi tokkummaa waliin jiraachuun beekamu waan ta'eef nageenyi naannichaa kan mirkanaa'e gahee qaamota hundaan akka ta'e ibsaniiru. Kana keessatti gaheen abbootii amantaa fi ulamaa'ota akkasumas gaheen qaamota barnoota amantaa Islaamaa barsiisanii olaanaa waan ta'eef sagantaan kunis hawaasa wal barsiisuu fi tokkummaa isaanii cimsuu keessatti qooda olaanaa kan qabu ta'us ibsaniiru. Nageenyi yoo jiraate qofa misoomni barnoonni fi guddinni jiraachuu danda'a kan jedhan Sheek Abdusalaam kaayyoo guddaan amantaa Islaamaa jaalala hawaasaa cimsuu waan ta'eef sabaa fi sablammoonni naannicha keessa jiraatan tokkoomanii nageenya isaanii akka waliin tikfatan irratti hojjechuu qabnas jedhaniiru. Sagantaan kunis qophii ji'a Ramadaanaa as deemaa jiru kan of keessaa qabuu fi hawaasni keenya tokko ta'ee ji'a Ramadaanaa akka waliin simatuuf isaan qopheessuuf akka ta'es ibsaniiru. Mootummaa naannichaa dabalatee biiroo haqaa fi tasgabbii naannichaa qaamota nageenyaa fi hawaasa akka sagantaan kun nagahaan geggeeffamuuf qooda gama isaanii bahatan hunda galateeffataniiru. Sagantaa kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Hararii bakka bu'uudhaan haasawaa kan taasisan komishinerichaatti qorataa yakkaa kan ta'an komishinar Ramadaan Jibriil barnoota barachuuf nageenya murteessaa waan ta'eef barnoonni baratamaa nageenya eegamuu qabas jedhani. Saganticha irrattis ulamaa'onnii fi abbootiin amantaa garaagaraa kan argaman yoo ta'u ergaa waliin jireenya jaalalaa fi tokkummaan hawaasa jidduutti akka cimu taasisuu dabarsaniiru. Saganticha irrattis hawaasni naannichaa garaagaraa ulamaa'onni hooggantoonnii fi barattoonni manneen barnoota amantaa Islaamaa akka naannichaatti jiran irratti hirmaataniiru. Odeeffannoo mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Hararii irraa arganne. Manni maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Jimmaa yaa'ii dargaggoota hundeessuu ibse. Yaa'iin dargaggoo majlisa magaalaa Jimmaa bakka pirezidaantii majlisa magaalaa Jimmaa Sheek Mohammad Amin Tamaamii fi hooggantoonni biroo majlisa magaalaa Jimmaa argamanitti kan hundeeffame yoo ta'u, yaa'ii kana irratti walitti qabaa itti aanaa fi barreessaa dabalatee koreen hojii raawwachiistuu namni 7 filamaniiru. Miseensonni yaa'ii kana bakka bu'oota majlisa godinaalee magaalaa Jimmaa fi dura bu'oota waldaalee akkasumas jamaa masjiidota irraa ta'uun eeramee jira. Yaa'iin kunis dura bu'aa itti aanaa fi barreessaa yeroo yaa'ichaa ta'anii kan eeraman sagalee caalmaan raggaasisuun filatee jira. Haaluma kanaan Saafii Yahyaa walitti qaba Abdusamad Saaliloo itti aanaa Qurraatuu Sheek Tamaam barreessaa walumaa galatti namoota 7 koree hojii raawwachiiftuu yeroo ta'uun filamaniiru. Hooggansi mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa du'aatota gurguddoo waliin ta'uun Haji Jamal Abdallah zayyaran. Jilli dura bu'aa mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahamud Huseeniin durfamu nama akka magaalaa Adaamaa fi biyyattiitti seenaa guddaa dhalootaaf hojjechuun ol kaahan Haji Jamal Abdallah hundeessaa mana barumsaa uummataa Quddus Quraan ziyaaruun marii bal'aa waliin geggeessaniiru. Seenaa gabaabaa hundeessaa mana barumsaa uummataa Quddus Quraan Haji Jamal Abdallah akka agarsiisutti Haji Jamal Abdallah bara 1964 mana dhuunfaa isaanii bal'ina kaarii meetira 500 ta'u gumaachuu fi hawaasa naannoo keessa maatii barattootaa hanga tokko hirmaachisuun barnoota Islaamaa fi akaadaamii barsiisuu eegalchiisuun adeemsa dheeraa keessa bara 1974 heeyyama argataniin qormaata ministirii kutaa 6ffaa barattoonni akka qoraman godhaniiru. Mooraa mana barumsichaa babal'isuuf kaayyoo qabataniin sadarkaa manni barumsaa amma irra jiru kanaan gahaniiru. Barattoonni akka itti baratan godhaniiru. Kana malees erga manguddoomanii manatti galanis gammoojii +1 daree 8 qabuu fi dareewwan 3 dabalataan ijaarsa isaa eegalchiisuun deeggarsa godhaniiru. Ijoollee yatiimaa 17 ta'an waggaan kaffaltii barnootaa kaffaluun deeggarsa godhaniiru. Erga manni barumsichaa hundaa'e kaasee yoo xiqqaate nama 200 ol ta'uuf carraa hojii uumuu danda'aniiru. Yeroo ammaa manni barumsaa kun masjiida jamaa baay'ee qabu mana barumsaa isaan hundeessan kana keessatti tajaajilamaa jiru. Waliigalatti manni barumsaa Qiddus Quraan yeroo ammaa oolmaa daa'immaniitti hanga kutaa 8ffaatti tajaajila barnootaa kennaa kan jiruu fi jiddugala barnootaa amantii Islaamaa fi akkasumas akaadaamii ta'ee tajaajila hawaasaaf kennaa jira. Kanaaf Haji Jamaal nama hawaasaaf biyyaa hojjetanii fi diinii Islaamaa babal'isuu keessatti gahee guddaa taphatan waan ta'eef manni marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa badhaasa garaagaraa fi beekamtii kenneefii jira. Odeeffannoo fuula mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa irraa arganne.
Manni marii dhimmoota Islaamummaa kutaa magaalaa Afurii yaa'ii waliigalaa idilee isaa lammaffaa geggeesse. Yaa'ii waliigalaa idilee lammaffaa mana marii dhimmoota Islaamummaa kutaa magaalaa Afurii amajjii 4 bara 2017 hoteela Admaasitti bakka hojii geggeessitoonni majlisaa, imaamonni fi komiteewwan masjiidota kutaa magaalaa Afurii argamanitti mariin geggeeffamee jira. Yaa'ii geggeeffame kana irratti gabaasni waggaa darbee kan dhiyaatee fi karoora bara 2017 irratti kan mari'atame ta'uunis ibsameera. Kallattii fuula duraan misooma masjiidota irratti seera qabeessummaa masjiidota ijaaramanii irratti misooma lafa awwaalaa yookiin qabrii irratti karaalee galii maddisiisuun danda'amu irratti hojjechuu fi kan kana fakkaatan irratti kan hojjetamu ta'uu isaa majlisni Furii marii kana irratti beeksiseera. Pirezidaantiin dargaggoota musliimaa Itoophiyaa Ustaaz Haydar Kadir sagantaa kana irratti argamuudhaan dhaamsa dabarsaniin aangoon amaanaadha. Amaanaa kana irraa gaafatamna. Uummanni musliimaa yeroo rakkoo, yeroo aarsaan kaffalamu, yeroo qabsoo hiriira jalqabaa irratti argama. Qabsoo aarsaan itti kaffalamee argaman irratti fayyadamuu irratti ammas hanqina guddaatu jira jedhan. Akkasumas nuti yeroo ammaa kanas hijaabni maaliif fayyamamuu dhabe jennee gaafanna. Garuu obboleeyyan keenya kan shamarranii hijaaba dhorkamanii barumsarraa yeroo isaan ari'aman homaa gochuu dhabnee ilaalaa jirraa jedhan. ሁላችንም አሁን በአንድ ተቋም ስር ሆነን ነው ያለነው። ይሄ ተቋም ለረጅም ዓመታትና ለረጅም ጊዜ ብዙ መስዋዕት ከፍላችሁበት ብዙዎቹ ታስረውበት ሌሎቹ ተገለውበት ሌሎቹ ከሀገር ወጥተውበት የረጅም ጊዜ ትግል ከረጅም ጊዜ ትግል መከራ እንግልት በኋላ የመጣ መጅሊስ ነው፣ የመጣ ተቋም። ያለመታደሉ ነው ሙስሊሙ በባህሪ በትግል ጊዜ በመከራ ጊዜ መስዋዕት በመክፈል ጊዜ የመጀመሪያ ሰፍ ላይ ነው የሚሆነው በብዛት ሙስሊሙ ማለት ነው። ለዲኑ ለመከላከል የህይወት መስዋዕትነት ካስፈለገው፣ የገንዘብ መስዋዕትነት ካስፈለገው የጊዜ ሁሉንም ይከፍላል። ሁሉንም ከፍላችሁ አላህ አግዟችሁ፣ አላህ ረድቷችሁ ዛሬ ለዚህ አላህ አብቅቷችኋል። ችግሩ ግን ምንድነው? ከብዙ መከራ ስቃይ በኋላ የምናመጣቸውን ነገር በአግባቡ በስርዓቱ የመጠቀም ላይ ብዙዎቻችን ችግር አለብን። እኛም ዛሬ ሂጃብ ለምን አልተፈቀደም እያልን ሴት እህቶቻችን በመቶ የሚቆጠሩ በአደባባይ ላይ ሂጃብ ሲገፈፉና የሃይማኖት መብት ሳይሆን ሰብአዊ መብት ሰው መሆናቸው ጥያቄ ምልክቱ ገብቶ እንዲህ መልበስ አትችሉም ሲባሉ እንኳን በአይናችን በብሌናችን ቁጭ ብለን እያየን ምንም ማድረግ አቅቶን ቁጭ ያልን ሰዎች ነን እኛ ሙስሊሞች ማለት ነው። Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisaa kan turan pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gaggeessaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad amajjii 11 bara 2025 waaree booda daawwannaa hojii Finfinnee galuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantichi wayitaa Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee gahan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiin simatamaniiru. Pirezidaanti Hassan Sheikh Mohammad gara Finfinnee kan imalan afirraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahimad godhaniin ta'uu kan eere waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa turtii isaanii dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti kan mari'atan ta'uunis ibsameera. Pirezidaanti Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa kana kan taasisan waliigaltee Ankaraa dhiyeenyaa gaggeessitoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu irratti irra gahamee hordofeeti. Torban darbe jilli ministeera ittisaa Itoophiyaa Aishaa Mohammadiin durfamu Moqaadishootti daawwannaa taasisee hordofe biyyoonni lamaan tumsa isaanii cimsuu fi milkaa'ina ergama deeggarsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa mirkaneessuuf waliigalaniiru. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 Somaaliilaandii waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofe Somaaliyaa waliin waldhabdee irra kan turte yoo ta'u, pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan gaggeessitoota biyyoota lamaanii gidduutti marii haala mijeessuun araarsaniiru. Pirezidaanti Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa taasisaa turaniin marii bu'aa qabeessa hariiroo waloo caalmaatti cimsan erga taasifamee booda kaleessa waaree booda gara biyya isaanii geggeessineerraa jiran Dr. Abiy Ahimad fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin kan beeksisan. Guyyoota itti aanan uwwisni duumessa fooyya'aan akka jiraatuun Instituutii Raaga haala qilleensa Itoophiyaa beeksise. Guyyootaan itti aanan kutaaleen biyyattii tokko tokko qilleensa jiidhaa fi uwwisa duumessaa fooyya'aa kan qabaatan ta'uu Instituutii Raaga haala qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Kutaaleen giddu galeessa bahaa, kaaba lixaa fi kibba Itoophiyaa qilleensa jiidhaa fi uwwisa duumessaa fooyya'aa kan qabaatan ta'uu himameera. Haaluma kanaan kibbi Oromiyaa, Sidaamaan, kibbi lixaa fi naannoo lixa biyyattiitti rooba salphaa hanga duumessaa kan argatan ta'uu ragaan Instituuticharraa argame ni mul'isa. Gama biroon haalli qilleensaa gogaa aduu fi qilleensaan amma jiru guyyootaan itti aananis kan itti fufu ta'uu ragaaleen kan mul'isan ta'uu himeera.
Kirkira lafaa Itoophiyaa keessatti tibbana mudateen namoota lamarratti miidhaan ulfaataa gahuu dhaabbanni mootummoota gamtooman ibse. Sababa kirkira lafaa kutaalee naannoo Affaarii fi Oromiyaa keessatti itti fufinsaan mudachaa jiruun namoota lamarratti miidhaa ulfaataan qaqqabuu waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHA'n beeksiseera. Akka dhaabbatichi jedhutti kirkirri lafaa kun manneen jireenyaa, buufataalee fayyaa, manneen barnootaa fi daandii dabalatee bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Dhaabbatichi gargaarsa namoomaa bal'aan kennamaa jiraatus qaawwii guddaan ammallee akka jiru ibseera. Gama deeggarsa namoomaan qindoomina jiru naannolee Affaarii fi Oromiyaa keessatti komaandi poostiin godinaa hundeeffamuu kan eere waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHA'n dabalataanis baay'ina namoota miidhamanii fi qabeenya barbadaa'ee madaaluuf hojiin eegalamuu ibseera. Torban darbe hojjettoota warshaa sukkaaraa Kasam 4,000 dabalate namoonni 58,000 ol ta'an godina Gabii Raasuu, Aanaalee Dulaasii fi Awaash Fantaallee keessatti kirkira lafaa irra deddeebi'ee mul'ateen qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaanii bakka biraatti qubsiifamanii deeggarsa namoomaa argachaa akka jiran haamiltan gabaasuun isaanii yaadatama. Gabaasni OCHA ammas akka hubachiisutti komishiniin hooggansa sodaa balaa dhiyeessii nyaataa konkolaattota fe'umsaa 16 gara iddoowwan namoonni buqqa'anii qubatanii jiraatanitti erguu isaa ibseera. Deeggarsi dabalataa sagantaa nyaataa addunyaa World Food Program walta'iinsa World Vision Itoophiyaa irraa eegama. Naannoo Affaar iddoowwan buqqaatonni baay'inaan keessummeessan keessatti gargaarsi nyaataa maatii 6,780 gaheera jechuun OCHA'n gabaaseera. Haa ta'u malee maatiin 2,250 deeggarsa tokko malee hafaniiru. Kirkirri lafaa keessattuu naannolee Affaarii fi Oromiyaa keessatti cimaa ta'ee jira. Amajjii 8 fi 10 gidduutti kirkirri lafaa yeroo 18 reektar iskeelii 4.4 hanga reektar iskeelii 5.3 kan galmaa'e yoo ta'u, kunis torban darbe keessa kirkirri lafaa mudate waliigala 50tti ol guddateera. Kirkirri lafaa guddaan mudate reektar iskeelii 5.8 amajjii 4 naannoo gaarreen doofanitti mudatedha. Dhiyeenya kana sababa kirkira lafaa naannoo Affaar Awaash Fantaalleetti irra deddeebiin mudateen manneen 30 ol barbadaa'uu fi namoonni 60 qe'ee isaanii gadhiisanii gara naannoo ollaa baqachuu haamiltan isinii gabaasee ture. Kan hordofaa jirtan televezyiinii haamiltan irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee gara oduu biyya alaatti hin ce'a. Balaa abiddaa Los Angelesitti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 24 yoo qaqqabu balichi ammallee itti fufuunsaa gabaafameera. Balaa abiddaa Los Angelesiin hanga ammaa namoonni 24 du'anii 16 achi buuteen isaanii dhabameera. Bubbee gogaan Saantaa Antaa jedhamu balaa abiddaa kana hammeessaa jira. Bubbeen kun hanga roobii dhufuutti kan itti fufus ta'uun himameera. Bubbeen akka yaaddeessaa ta'e kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 96 kan bubbisu yoo ta'u, hojjettoonni balaa abiddaa balaa kana to'achuuf bubbee hamaa waliin wallaansoo qabaa jiru. Balaa abiddaa kana to'achuuf hojjettoonni 14,000 ramadamaniiru. Xiyyaaronni 84 fi meeshaaleen abidda dhaamsan 1,354 ramadamaniiru. Namoonni 105 qe'ee isaanii akka gadhiisan akeekkachiisni darbeera. Namoonni 87 biroon ammoo saaxilamoodha. Sababa balaa kanaatiin manneen 35,000 caalan ibsaa hin qabani. Kana gidduutti ammoo manneen namoota keessaa baqatanii saamicha hamaan irratti raawwataa jira. Namoonni saamicha raawwatan uffata hojjettoota balaa abiddaa uffataniiti. Poolisiin namoota 20 caalan to'achuus himeera. Iddoowwan namoonni akka keessaa baqatan akeekkachiifaman keessaa tokko bakka qabeenyi pirezidaantii itti aantuu US Kamala Harris keessatti argamudha. Paasidiitti lafa heektaara 23,713 kan qabate yoo ta'u, hanga ammaa dhibbeentaa 13 qofatu to'atame. Ibiddi Eeltanitti lafa heektaara 14,117 irratti qabate keessa dhibbeentaa 27 qofatu to'atame. Walumaa gala ibiddichi lafa heektaara 40,000 kan gube yoo ta'u, balichi hanga oduun kun qindaa'etti kisaaraa doolaara biiliyoona 250 qaqqabsiiseera. Erga ibiddi bosona kibba Kaalifoorniyaa jalqabees saree dabalatee bineensonni 400 ol ta'an kanneen akka saawwan, fardeen, harree, re'ee fi hoolaa gara dhaabbata Paasdeema Humanii kan jedhamutti godaansifamanii jiru. Akka gabaafametti ogeeyyiin beeyladaa fi dhaabbileen baraarsaa waliin ta'uun bineensota buqqa'an kanaaf abbootii qabeenyaa isaaniif kunuunsaa fi gargaarsa taasisaa jiru. Gabaasni kan BBC Al Jazeera. Daawwattoota televezyiinii haamiltan kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qindeeffanne kanan gammaa daawwattan ture. Odicha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse Ayyuusuf Warqiisaati. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.